Radio Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa dalgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachi nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handuula mirgaan haa galu. Harka fuuni dhaggeessitoota keenya akkam jechuun nageenyi keenya kan kabajaa Oromiyaan ta'ee biyyaan baatti qilleensarraan isin haa dhaqqabuu jenna. Maatii waatiin alaa manaan firaa aaliin nagayaa akkuma barsiifne arraa sagantaa keenya oduudhaan takka jennee eegannee qophii keenya idilee qophii simboo fi imalaa itti aansina. Hanga xumuraatti nu waliin turaa jechaa amma gara oduu sa'aa kanaatiif qophaa'e. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu isin dhageessifna oduu isin dhageessisu an Gammadaa Baroodaati. Liigiin mirga dhala namaa gaafa Afrikaa hidhaan hayyoota Oromoo irratti jabaachaa dhufu beeksise. Ragaan liigii kanarraa gara Finfinneetti argame akka ibsutti yeroo ammaan tanaa duulli hidhaa hayyoota barattootaa fi abbootii qabeenyaa Oromoo irratti bifa haaraan eegalame. Sababa adda bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun hidhaan naannoo Oromiyaa Finfinnee dabalatee bakkoota garaagaraatti itti fufe. Kanneen hidhaman keessaa tokkoffaa Taayyee Dandahaa Araddoo barataa seeraa Yuunivarsiitii Finfinnee, lammaffaa Baay'isaa Dhaabaa hojjetaa mana marii Duukam, sadaffaa Muusee Alii hojjetaa mootummaa. Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaan dalagaa walabummaa hin qabnee fi mootummaa qofaaf kan baabsu jedhe gaazexeessaan raadiyoo Faanaa fi dhaabbata raadiyoo fi TV Oromiyaa. Gaazexeessaan Siifan Miidhagsaa akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa sabaa himaalee mara dhuunfachuun soba dhugaa fakkeessee guyyuu ummatichatti himsiisaa jira jedhe. Gara mootummaan ofitti kan oofamudha. Raadiyoo fi televezyiinii Itoophiyaa yoo ilaalle jechuudha. Sa'aatii 24 guutuu waanuma isaan ittiin jedhan sobuudha. Yeroo hundumaa sa'aatii 24 guutuu amma waan dhugaa ta'e sobaadhan yoo dabarsu yookaan waan soba ta'e dhugaa yoo dabarsan namni dhuguma dhiyaa manaa deema. Hojii akkasiiti kan isaan hojjetanii. Reediyoo Faanaatiin hojii akkasii irraa kaasne yoo ilaalle reediyoo Faanaas kan mootummaa Wayyaaneeti. Iddoo baay'ee dhibaa ta'e irratti TV Oromiyaa dhaabbattoota warra akkasirraa kan galee hojjetu warra Tigraay keessatti afaan Oromoo leenji'anii dhufanidha. Miidhaa isarra gahee fi gochaan mootummaan addatti immoo uummatarraan gahaa jiru balaaleffachuun kan biyya gadhiisee bahee gaazexeessaa Siifan Miidhagsaa biyyattii keessatti ogummaan gaazexeessummaa dabballummaan dhaalame jedhe. Pireesiin walabaa cufamanii addatti immoo kan afaan Oromoo tokkolleen akka hin jirre hime. Kana malees biyyattiin yeroo ammaa mana hidhaa Oromoo taate jedhe. Oromoonni 20 caalan Calanqoo, Aqaaqii, Karchallee, Baatuu, Harar, Maqalee fi manneen hidhaa dho'isaa keessatti guraaramaa jiraachuu addeesse. Dhaggeeffattoota keenya gaafii fi deebii gaazexeessaa Siifan Miidhagsaa waliin raadiyoon Simbirtuu godhe arra irraa kaafnee kan isiniif dhiyeessinu ta'uu asumaan isin yaadachiifna. Hawaasni Oromoo magaalaa Noorweey hiriira mormii mootummaa Itoophiyaa irratti gaggeesse. Fulbana 14 bara 2013 hiriira magaalaa guddoo Noorweey Osloo keessatti deemsifame kanarratti mootummaa Itoophiyaa balaaleffatan. Mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo hidhuu fi ajjeesuu haa dhaabu. Mootummaan Itoophiyaa diktaatara shororkeessaadha. Gargaarsi kennamuuf haa dhaabbatu jechuun gaafatan. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aa kanaaf qabannee dhiyaannee hanganuma qophiilee hafan waliin turtii gaarii.
keessatti dubbisuuf mirga dhabne jechuun weellistoonni Oromoo osoo hin jaalatin koolugaltummaan isaan mudachuun beekamaadha. Isaan keessaa qophii simboo arraa keessatti aartistii beekamtuu takka keessummaa taasifamee jirra. Aartistiin kun sirboota aadaa, jaalalaa fi qabsoo weellisuun beekamti. Isiin eenyu laata? Dhaggeeffattoota keenya waliin yoo tuttan guutummaan isaa muuziqaa gabaabduu sanaan booda argatu. Faaxeen yoom jalqabde weellistummaa kana yookaan hojii sirbaa kana? Hojii xiyyaa bara 1999 akka Itoophiyaatti gara na yaadadhu. Kanaan magaalaa Raangee Santura garuu bara 1996 dhiiseen yaaddiidha. Barreessee biyyuma keessatti jechuu walaloo fi yadalaas ifumaa qopheessee bara 1999 jechuu gabaa uummattu ani kan itti seenu jechuudha. Uummattu kan magaalaa wajjin uummata kan biroo uummata keessatti. Mee sirba keeshee jalqaba ittiin afaan hiikkatte Oromoo biraan si geesse maal jedhamte faate isheerraa nuu jedhime? Sirba kiyya kaniin dura barreessee fi kan duroo manni ittiin na beeke sun tokkoffaa bishaan haramaa haa ta'u. Yaa bishaan haramaa maddamaa hin burqine maaliif narraa godhaa nuti suuta abdanne harkaamtee tunuuf sooraa yoon ijaarsi miillanne harkaamtee tunuuf sooraa yoon ijaarsi miillanne. Bishaan haramaa maddamaa hin burqine maaliif narraa godhaa nuti suuta abdanne harkaamtee tunuuf sooraa yoon ijaarsi miillanne.
Waaqayyoo menu laale ati goote jaani yaa Rabbi menu laale ati goote jaani. Tole. Baay'ee galatoomne. Seenaa qabaa tarii bishaan harommayaa wayita goge sana namaa fi beellanni kan dhuguuf kan itti dhuguu dhabee rakkate kan jedhamu sana walitti hidhatame moo akka tasaa walirra bu'e laata faaruu weellisuun kee kun faate? Baay'ee bishaan haramaadha. Akkuma beekamu harki isaa hara guddoodha. Karaa namaa fi isaanii ittiin kunuunfamee ittiin ija sooraa waan eegaaf uummata keenya kan gargaaru ture. Bishaan sun akkuma tasaa osoo uummanni faayatee abdatee muteenyee wanna jennuun jalaa dhabame. Kanumarra kan ta'e jechuudha sirba kana. Sirboota kee jaalatamaadha. Sirboota kee kan ammoo durallee tuqxe yadaloonis walaloonis kan kiyya jetteetta. Lamaansaa warri danda'an namoota hedduu miti. Yadaloos walaloonis kan isaanii warri ta'e bada artistoota hedduu miti. Akkamittiin dandeettii akkasii horte? Ani jechuun gaafaan walaloo sana barreessuu ani wallistoota keenya gurgurbaartii isaanii dhaggeeffachuu malee hojjetu kun namni ture. Biyya barkeessaa jira achumatti hojjedhee fiqee erganaayis ergaan as galee yaadu magaala. Wanni kana saamsuur dakkanaa godhan dhaggeeffachiisu malee hojii duruu amma barreessee walaloo keessa saluma hojjeta. Akkasitti aluma hojjete jechuudha. Sirba kana albeema meeqasii ta'eera amma gabaa irratti faate agayoona? Albama kamaya hojii albama lama kaniin garuu mix namaa wajjin dalagee albama lama. Wallistoota gargaaraa wajjin kaniin gallattise jechuudha. Mee albeema kee lama kana keessaa sirbi ati ajaa'iba jaalatte yookaan immoo namaan na jaalachiiseera nama biratti na beekseera kan jettu kami laata? Sirboonni hundinuu waan mataasaa ergaa mataasaa qaba. Kunis haala jireenyaa irratti, kunis seenaa irratti, kunis aadaa irratti hundaan gama isaatiin taphachaa dhuma jedha. Hawaasni gahaa kan jaalatu sirba qabsootii fi qabsoo sabaa kan jedhuu fi sirba waanjoo qabummaa kan jedhu tokko dura otoo hin wallisne dura sirbi kun sirba yaadannoo qabu saatara Oromoonni ijoollee bu'uursoon caffee gadaa ittiin wallisuu turte ta'e wallisuu turtenis jaraafuu booraa jedhamti ladaa biyyaatii akkasitti sirba kana waan hin jaalatuuf jecha albama biyya keessa sirba tokkicha kanaan buusee sirbi kun yaadannoo qabu uummata keenya illeedha. Mee sirba kanaan gaafurra jechuudha. Qabsoo sabaa godhuuf bahee aadaan jira ture duubatti deebi'u eegaan baasee deemee ture duubatti deebi'u eegaan bahee gara muree waan lubbuun jibbine jaallan wareegamaa turan seenaa fi baasuudhaaf lubbuu du'a kan jijjiiran seenaa fi baasuudhaaf lubbuu du'a kan jijjiiran. Beelaa deebuu obsee hidhattee foogaraa ofuu seenaa koo sabaa wajji waraa qabsoo sabaa godhu bahee alaan jiraa ture duubatti hin deebi'u eegaan baasee deemee ture duubatti hin deebi'u eegaan bahee garaa muree yaa fayyaduu sabaa horiitti gurguraa ture seenaan namaa jibbu yooniin. Hata kata mure irbuun namaa dirbu yooniin hata kata mure. Tole faate tole baay'ee galatoomi. Bara kami kana baafte albeema kana gabaarra kan oole faate? Bara 2002. Bara sana akkam ture waan si mudate hin jiru biyya teessee sirba kana baafte? Rakkoo baay'ee irra ta'uu ture kan dhaggeeffatanii gabaa kan albamni kun biratti argame. Hatta hojii cabsanii isaidan mana muuziqaatis akka gurguramne dorgamee ture anigaa akkuma beekamu akka isteejii irrattis walgahii garaagaraa irratti argamuu hin danda'u biyya keessatti siidhuma dhaabbataatiin jedhamu ture jechuudha. Akkoo guddaan irra ga'ee miidhaan kun kunuu kana miila ammaa biyyaa nu baasee biyya namaa keessatti isaanii jiru kana. Sirboonni kee sirboota qabsoo qofa moo ka aadaa ka jaalalaallee qabdaa?
Mee sirboota sadansaa keessa ka hawaasummaa keessattuu ka jaalalaa keessaa immoo mee dhaggeeffattoota tokko jedhiiti isaa booda maal fakkaata aartiin Oromoo jajjabinni kennamu gama mootummaatiin maal fakkaata ka jedhutti deebina. Osoo namichaawee bararee dubbasi biraa siyaadanya neesan qabanna goraa naa hime qaami waan irra jirtu jaalatte deebbe waan itti ngomtu kophaa balee si eegaan itti kootu jaalalate obsee hagaan dhoyse niyyatti hoo jibbannaatu akka narraan si fageesse deebilee sirraan garreeffame ergaamtuu si geesse ifna barsiifte turaame kamiin innis sabaa sagalee qofaan namaracha ta'uunoo halaalarra osoo namichaawee bararee dhufaasi biraa jaalalate afaan cabseen gobra jaalalawaa biyyaan hojjetanne rabbumaatu tuusii banne onne dikkumallee taatu waan arrifanne fageenya waabtanaaf nu goraa fagaatu malee sirkachuu qofaa tunaafuu taata biyyaamtee sirkachuu qofaa tunaafuu takalaa biyyaamtee hojjatana yaasii waydee butattee na baasii akka hamatti walqaree akka hamuutaanu naasii dabtoba. Tole fayyaa ta'e weellistuu Faatee Aniyyaa raadiyoo simbirtuu qophii bashannanaa yookaan qophii simboo faana jirta. Wayita ati sirba kana itti galtu akkam ture gama maatiitiin deeggarsisii godhamu Faatee? Kada bebe kada na de karu turani kasi kada dir kumari chini de ga hoksa me kan kesa urba he kesa tu nana kanya sani aniya ilman ani ya tu na oduran de kesa ni kesa garam ni a kidan walledan fulle ga urbe burra uta bidan mada kiti kofa kasi ga hawas ni ga alhamdulillah danne ago manni kiya hawas ni tu dia ragam madani ani seddun jarada karma daga Tarii weellistoota Oromoo kanaan dura si dura turan irraa akka fakkeenyaatti kan sii ta'eeru jira yaadaloonsaa walaloonsaa yookaan aartiin isaaniin fakkeenya godhattee kaate jira laata Faatee? Ani weellistoota keenya hundaa'u suduuda isaaniitiin gahee isaan taphataniitiin jaaladhaa gadi garuu kaniin baay'ina jaaladhu akkuma beekamu Ali Biraasiin jaaladhaa gama shamarranii isaa loldaa waliin jaaladhaa Almas tafarraa akkasumas jaaladha. Kan hedduu baay'isee ammas jaaladhu Kadir Sa'idii fi Adam Haruun weellistuu Hamdiyaa Ibrahim akkasitti kanuma fakkeenya godhadhee hin ga'e jechuudha. Biyya keessatti namoonni waa'ee qabsoo kaasetta isaaniitti dabalanii wayita sirba baasan gurguruu irratti rakkinni jira jedhama. Maaliif akkas ta'a akka hubattetti Faatee? Mana muuziqaatu isinirraa fuudhee gurguruu didamoo uummatatu dhaggeeffatuudha jibbamoo rakkinni jiru maalidha? Uummanni keenya hin jibbu, uummanni keenya yoomuu jaalataa aadaaf seerratti jaalatanii. Dhiibbaa rakkuma beekamu gaa garuu mootummaatti ta'e malee uummanni akkamitti jibba jettee uummanni fi hawwii addaatiin nu eeggatanii. Garuu mootummaatti dhiibbaan guddaan jechuudha isaafuu weellistoota keessatti hadoobdiin Oromummaa sabboonummaa qaban hedduu mirgi isaanii dhiibamaa jechuudha. Mee maal fa'i miidhaan artistoota Oromoo irra gaggaha jettee ati hubatteettu? Miidhaan weellistoota keenya irra gahu weellistoota keenya akka weellistoota biraa jechuudha. Isteejii garaagaraa uummata wajjin wal quunnamuu hin danda'u yoo sagalumaan taate malee qaamaan quunnamuu hin danda'an. Hatta waan biraa dhiisa ruuza dhuunfaadhaa kana ruuza irratti illee waan jedhama jira jeequmsaa qaamaa mirga dhiibbaa hedduu jira kana jee walitti jedhee natti qaala.
Mootummaan immoo yeroo ammaa kana aartii Oromoo, aadaa Oromoo, ogummaa Oromoo gama aartistoonni gumaachan dhimma Oromoo fi Oromummaa cimsuu irratti deeggarsa ni godhaa jedhee dubbata. Akka isin hubattanitti garuu deeggarsi kun lafarratti mul'atu jechuudha. Deeggarsi godhamuu gaafa mootummaatti hojjetu mootummaan amma jaaratee baandii isaanii kan isin deeggarsi godhamu malee wallistoota dhuunfaadhaan hojii seenaa aadaa uummataa buusan kana iddoo dhiibbaa guddoo jira. Yoo isaanii hojii walii ta'e taate qofa jaaramtee jala jaaramtee albamni ati gallattisu kun saansurdii gama isaaniitiin godhamee akkaataa isaan sirbita akka siyaasa qabuuf akka hin qabne godhamee sanbooda magaalarra oolchan jechuudha. Dhiibbaa guddoo jira garuu. Weellistuu Faaxeen maaliif biyyaa baate? Rakkoon biyyaa rakkuma Oromoota guuturra jiru wanni biyyaa baatee jechuun namni tokko kan akka ittiin fedhutti hawaasa isaatii wajji wal quunnamnee yoo hawaasni isaa jaalatee wal arguun fedhee bakka takka deemee agarsiisa tokko ergaa takka dabarsuun hin dandeenye kaa'uun hidhaa dhaabbata. Haasindi isaatis waa hundirraa godhamne shammaddiidhaan ammoo dhiibbaa hedduu hacuuccaa guddoo dhuunfaa lubbuu sodaachisaa kan biyyaa namaaf ta'anii. Finfinnee kan isaan gaan jiru an takkaa miidiyaa irratti namni miidiyaan yoo sirba tokkicha kilipii bishaan haaraa sakkaa dabale takkaa miidiyaa irratti daraa wallistu namni argoo jiraatee mee maal eegaan jechuun gama kiyyaan takkaa isteeyii takka argadheen beeku. Kanaafuu dhiibbaa natti baay'atteetu bara obsee sammaddiidhaan gaaraa jechaa barbaadamnaan nama biyyaa jechuudha. Amma maal gochaa jirta Faaxeen kaasetta baasaa jirta haaraa? Haaraa biyya kana keessa yoo rabbi nu micheesse amma michitoota wallistuu boordaas amma haaraa albama sii daleeyye sana wajjin aadaa garaagaraa daleeynee amma finnee yoo rabbi jedha yoon isin yaadaa fi waan hundaan irra nu gargaartan yoo rabbi jedha magaalarra oolchuudhaaf yaadan hawwii qabne jechuudha akkaataatti gaataan taatu ga'a. Oromoon ala jiru kun keessattuu inni humna adda addaa qabu waa gochuu danda'u. Akka maal isinii godhu feetu amma isin dhaggeeffataan raadiyoo simbirtuu akka maal isinii godhu feetu yoo danda'an. Nuti gaa jechuu amma hojii teenya tanaa gara hundaanuu deeggarsa gara hundaanuu akka nu godhan feena yaadaa fi biizinasaasii baqaarra jirra jireenya keenyaa akkaataa keessa jiru rabbiitu beeka. Waa hundaan akka nu gargaaran nuti abdiis akka irraa qabnaa numatti dhaabbatanii deeggarsa akka nu godhan feena barma jechuudha. Sirboota nama faanas kan sirbiteettu qabda Faaxee mee gara duubaatti si deebisa. Sirboota namoota sirbitee namoota waliin sirbite keessaa eenyu waliin sirbiteettaa mee isa keessaa tokko nu affeerine? Sirboota Adnaan Muhammadii, Damboo Jootee, Taajuu Muhammadii, Denesh Girmaatii, wallistoota garaagaraa wajjin sirbinee jira tokko tokko jechuudha. Sirboota tokko jira. Kiboordii kan ula'u Ibrahim Sayyidanii gargaarsa isaa goonee turre. Sirba gumaacha goonee sirba tokko tokko daleennee kanneen akkasiin magaalarra oolfatee sanii maan gabbura sirbuu illee aadaati. Tole. Hadasta serase yada so denda dibase asrina rajete hanga burama yada so denda dibase herum tubba kabda hanga burama yada so denda dibase Atismale way malo Oiru uten kutona na unitura Atismale way malo Apa anna somna asidu jumura Atismale way malo Elle ada jechuudha elle faru yeroo aruuzaati kana jechuudha. Dhaamsa qalbii fi garaa keessaa qabdu uummata Oromoo ka biyya alaas haa ta'u biyya keessatti dhaamsan dabarfadhaa yoon kana jedheen fedha ka jettu sana amma carraasii kenna dhaamsa kee dabarfadhu. Egaa dhaamsi koo akkumaan sirbaanis dabarsee wanti nu barbaachisu uummadhaa yookiin dafteedhaa
yoo tokkoomne malee irreen keenyas cimu tokkoomaa wal jaaladhaa waliif hoogganamaa wal qoqqooduu dhiisaa aadaaf qabna waan ta'eef jechuudha wal jaalachuu waliif hoogganamuu wallaalaa keenyaas gorfachuu beekaa keenya jala deemuu yaadaanis waan ammaan dura haasofnes yaadaan nu gargaara nu faana turaa isin jaalannaa yaa lammii xiyya qomoo xiyya dubbii gaarii gadaan gadaa bilisummaa nuuf haa ta'u kanumadhaan xiyya. dabareen kan imalaati dhaggeeffatoota keenya sabaa himaan madda odeeffannoo fi barumsaati jedhameetu amanama. Yeroo hedduu sabaa himaan yookaan miidiyaan walaba ta'uu qabu jedhamaa. Mootummaa Itoophiyaa uummataa fi miidiyaaleen Itoophiyaa keessa jiran hidhata akkamii walitti qabu laata? Keessa raadiyoo, TV, gaazexaa Itoophiyaa fi Oromiyaa maal fakkaatu? Wanneen isaan jedhan uummata biratti akkamitti hubatamu? Waa'ee misoomaa, mirgoota siyaasaa, dhaabilee siyaasaa fi dimokiraasii kaasee waan jedhu bal'aa qaba gaazexessaan Siisan Miidhagsaa. Gaazexessaa Siisan Miidhagsaa dhaabata raadiyoo fi TV Oromiyaa akkasumas raadiyoo Faanaa keessa hojjechaa ture. Har'arraa kaasee waliin turra. Egaa afeerraan keenya isiniif jenna. Maqaan koo Siisan Miidhagsaan jedhama. Bakki dhaloota kootii godina Wallagga Lixaa Gimbiittan alatti garuu kutaa lama kaasee 12tti mana barumsaa Laabaayilaa bittan barate. Asitti bara 2005 san xumuree achi yuunivarsiitii Haramaayyaan ta'e. Yuunivarsiitii Haramaayaatti bulchiinsan barate waggaa 3 waggaa 3 fi erga bulchiinsa barate booda gara Finfinneetti
hundaasee jalqabaa reediyoo faanarra ture. Reediyoo faanarra gara waggaa sadii akkatti ta'uu hojjete. Dhiyeenya kana gara TV Oromiyaatti kana naanna'ee TV Oromiyaarra baay'ee turre. Haalli hojii koo jaallatama hojii kana fakkaata. Tole gaazexessaa Asiifan Miidhagsaa har'aa kaaftee torbee muraasaaf keessummaa raadiyoo Simbirtuu taata. Sabaa himaalee yookaan immoo miidiyaaleen biyya Itoophiyaa keessa jiran kun akkamitti ilaaltaati? Keessattuu ijaarsa isaanii hoggaan jedhu tajaajila isaan kennan kan uummataati jedhamu. Dhuguma kan uummataati tajaajila isaan kennan kun uummataa fi dantaa uummataa jiddu galeessa godhateetu moo qaama biraaf laata kan isaan tajaajila kennan? Akkamitti ibsita ta'u ibsisiin jedhanii sabaa himaalee yookaan miidiyaalee biyya Itoophiyaa keessa jiran? Gaaffii gaariidha. Miidiyaaleen biyya keessa jiranii beekamoodha. Tokkoffaan akka kan yaaddumaan addee bilisummaa uummata Tigraay kan itti fayyadamu Sibiilota kanatti fayyadamu ETVdha. Reediyoo Televezyiinii Itoophiyaati. Itti aansee dhaabbatuma isaanii kan ta'e reediyoo faanaati. Sadaffaan jiru dhiyeenya kan jalqabe reediyoo Televezyiinii Oromiyaati. Miidiyaaleen akka TV fi reediyootti warra kanatu jira biyya keessa warri ta'e kan manatti waan maqaadhaa manatti jiru warri xixiqqoon kan taabiloota kan kennaman jiru kan akka shaggar fa'aa kan akka zaamii fa'aa kan jedhaman jiru warra xixiqqoon isaan manatti miti. Kana biratti dabalataan miidiyaaleen pireesiin garaagaraa jiru kan akka sagalee isaa warri Oromiyaa Abdul Zaman warri isaan jedhanii riippoortarii Orgaana Heraaldi Kaapitaalii kan jedhaman jiru kan barreeffamaan dhiyeessan warruma waanuma televezyiinii reediyoowwan kun dhiyeessanitu isaan immoo barreeffamaan dhiyeessu. Miidiyaalee biyya keessa jiran ijaarsuma isaaniirraa yookaan afaan isaanii kan ta'e kan mootummaa wayyaanee kan ta'e raadiyoo televezyiinii Itoophiyaati. Inni kun dhibba keessaa dhibba isaatii 24 guutuu mootummaadhuma wayyaanee faarsaa bulee faarsaa oola. Irra guddaa ijaarsa isaarraa kaanee yoo ilaalle namoonni achirra qaxaraman namoonni achirra ramadamanii namoota miseensa mootummaa wayyaanee ta'an ijaarsan irra yaaduma raadiyoo televezyiinii Itoophiyaarra. Isaan kun waan dabarsiisin jedhaman dabarsuudha. Dhugaa ta'uu adiisuuti waan dabarsiisin jedhaman dabarsuudha. Mirga namaa dhiibaan hin jiru. Maqaa nama dhuunfaatu malee xureessaan hin jiru. Waan dabarsiidhaman qofa dabarsuudha. Fakkeenyaaf filmiin garaagaraa yeroo darbu isaanii kan jarri gaggaabii filmii ittiin jedhanii filmii garaagaraa yeroo dabarsanii dabarsaa jedhanii dabarsuudha. Mirga nama dhuunfaa dhiibaan hin jiru. Fakkeenyaaf yoo hidhamanii jiru ta'e ganaatu isaanii sirriitti hin yaadini. Jarri sun akka isaan wanta sana hojjetanii gara mootummaan ofitti kan oofamudha. Raadiyoo fi televezyiinii Itoophiyaa yoo ilaalle jechuudha. Sa'aatii 24 guutuu waanuma isaan ittiin jedhan sobuudha. Yeroo hundumaa sa'aatii 24 guutuu amma waan dhugaa ta'e sobaadhan yoo dabarsa yookaan waan soba ta'e dhugaa yoo dabarsa inni dhuguma dhiyaa manaa deema. Hojii akkasiiti kan isaan hojjetanii. Reediyoo faanaati immoo jaarsa isaarraa kaafne yoo ilaalle reediyoo faanaas kan mootummaa wayyaaneeti. Amma maqaa sheeriitiin kan inni jiru. Waldaa aksiyoonaati jedhama. Aksiyoononni kun kan isaanii kan ta'e amma TPLFin yaadii bilisummaa uummata Tigraay viidiyoon kana uummata Amaaraa kan uummata Debubii warrumti wayyaaneen of jalatti ittiin uummata qabachuudhaaf dhaabe dhaabbata of gargaaru qabu self organization warra jedhamanii baay'ee isaanii kan TPLFiti kan uummata adda bilisa baasa uummata Tigraay kan isaaniitti baay'een isaanii sheeriin reediyoo faanaadha kan isaaniitti. Isaan sheerii isaanii kanarraa horiin argatanii kan isaan argatan faayidaa siyaasaaf propagaandaa isaanii ittiin piromootii gochuudha. Kan isaan irraa argatan kanadha. Kara lamaan itti fayyadamu galiitiin gashaa fi irra guddaa garuu poolisii isaanii kan dhaabichaa kan mootummaa wayyaanee baay'ee jabaa gurguddoo hojjechuudha. Addumaan immoo haala adda ta'een irratti yaadamee kan qophaa'e ittiin uummata Oromoo
amansiisuudhaaf kan dhaabate raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaati. Televezyiiniin Oromiyaas kan inni hojjetu kanadha. Akkuma jedhe wanti tokko waan soba ta'e tokko dhugaadhaan yoo gahuuti yoo faasaa baanii gara boodaatti uummatatti dhugaa fakkaata. Fakkeenyaaf iddoo akkasitti adda bilisummaa Oromoo iddoo akkasitti rukutameera yoo jedhu iddoo akkasitti qabameera yoo jedhani jechuudha dhugaa ta'e soba ta'e hin jiru. Miidiyaaleen jiran akkasittiin hojjetu. Kan kanarraa kana ta'e gaazexeessaan tokko waan barbaade dabarsuu hin danda'u. Waan dabarse ittiin jedhame qofa dabarsuudha. Birmadummaan hin jiru. Waan barbaadan dabarsuu hin danda'amu, waan barbaadan hin danda'amu akka bareetti dhaqanii oduu tokko qopheessanii balbaluun sun hin danda'amu. Duraan dursa tokkoon miidiyaarra jiru hooggantoonni mootummaa wayyaanidha. Dura isaan ilaalanii mallatteessuu qabu. Erga isaan ilaalanii mallatteessanii booda kan uummatatti dhiyaatu. Kana fakkaatu miidiyaaleen biyya keessa jiranii warri fila jedhee gaazexaan bariisaa heeraalli riippoorteriin isaan kun waan addumaan ta'e raadiyoo televezyiiniin Itoophiyaa kun waan inni dabarsu waan isaan immoo barreeffamaan dhiyeessuudha. Mee gaarii mee isa kan Oromiyaatti ni deebina. Qacarriin akkamitti qacaramu gaazexeessitoonni akkamatti jettetti dantaa uummataa otoo hin taane kan mootummaa tiksuudhaafidha dhaabbileen raadiyoo fi televezyiinii biyyattii keessaa kan isaan tajaajilaa jiranii jette. Wayita qacaranis namuma gartuu siyaasaa isaanii hordofuudha qacaru moo akkamitti qacaru gaafa qacaran tarii atillee yoo fedhii qabaatte akkamitti reediyoo faanaa seente ulaagaaleen isaa maal ture? Baadatti qacaramanii amma addumaan reediyoo televezyiinii Itoophiyaa fi reediyoo faanaanii ijaarsa isaanii kan inni jalqabe daddabiitti yeroo mootummaa wayyaaniitti namoota walitti qabee yeroo natti qilleensitee taatee tokko ishee yeroo inni ofiis yoo faayyaaree fidu warra kaanitti dhaabee fidu kan inni dhaabate isaanirraa warri hooggantoonni warra yeroo sana qabsaa'ota mootummaa wayyaanii turanidha. Mammaatti kan gaggeessaa jiran kan faanshinii qaban isaanidha. Warri amma hojjetaa jiranii haalli isaan itti baay'een isaanii faanshinii qaban akka beeksisuma baasanii qaxaru yeroo dhiyeenyaa taasise ala duraa miseensummaadhaan qaxaru turani. Warra dura turan keessatti miseensummaadhaan qaxaru naannoo yookaan immoo yuunivarsiitiirraa ministeerri mootummaa wayyaanee jira yuunivarsiitii hundumaarra. Isaan keessa kan miseensa ta'anii isaanii sisteemii isaaniitiin gara mootummaatti naannessu mootummaan isaanii waame qaxara. Boodana dhiibbaadhuma mirga dhala namaa warra mirga dhala namaa warroonni garaagaraa mirga lammiiwwaniitu miidhamaa jira wanta jedhuuni dhiibbaa irra ga'anii sodaatanii boodana egaa ala duraa mootummaa wayyaanee miseensa baay'ee hin qabu ture. Boodana kana malee hojjechuu hin dandeessan saayii jedhame saayii miseensi baay'atee fi akka ala duraatti miseensa sodaatiif baay'ee intanaa kennaan jiru. Maaliif yaa akka isaanii baay'een isaanii sodaadhumaaf buddeenaaf akka isaan keessa galan beeku isaatii ta'eeti. Isa dhiiseetu boodana qabxiidhaan qaxaruu jalqabee dorgomsiisee qaxaruu jalqabee dorgomsiisee yeroo qaxaru garuu ergachi keessa galte boodadha kan rakkoon jiru. Ergachi keessa galte booda yoo miseensa taate malee hojjechuu hin dandeessu. Yoo hojjette immoo itti gaafatamummaan sitti hin kennamu. Yoo fakkeenyaaf qopheessaa olaanaan jira, qopheessaan jira, ispoonsarri jira. Warri gadaanaa isa jala jiranii immoo jiru. Kan ergamanii kan hojjetanii warra isaan sana jalaa hojjechuudha. Kan qopheessaa olaanaa ta'uu danda'an, kan riippoortarii ta'uu danda'an garuu warra miseensa ta'anidha. Warra kaanitti hojiin akkasii amanamee ittiin kennamu. Anamman qopheessaan ture garuu muuxannoo nan qabuu fi wantoonni kanaa walitti kan na hojjechiisudha. Namoonni ana dura daranii hojjetaa jiran jiru booddee kolfanii namoonni
warri miseensa ta'anii qopheessaa olaanaa riippoortarii ta'u. Warri kaan immoo isa jalatti qaxaramanii hojjetu jechuudha. Haalli jiru kana fakkaata garuu olaantummaadhaan kan hoogganu warra qabsaa'ota mootummaa wayyaanee turan haala duraa jechuudha. Haala kanaanitu hojjetu mana irratti kana fakkaata. Tole. Mee amma gadi fageenyaan dhaabbata reediyoo fi televezyiinii Oromiyaa yoo laalle maaliif Oromiyaa fi Oromoo jiddu galeessa godhadheen abbummaadhaan natu hojjeta waan jedhaniif dhaabbanni kun kan uummataati jijjiiramaaf hojjennaa kan jedhu dhaadannoo qabu. Fooyya'ina finneerras jedhu. Mee akkamii caasaan achi keessa jiru komeen alaa dhagahamu ilmaan abashoota baay'ataadhanii Oromoon irratti hoggaa dubbatantu dhaga'ama. Kan hoogganurraa kaasee hojjettoonni gaazexeessitoonni harki caalaan afaan Oromoo haa dubbatan malee Oromoo miti. Kanaafuu immoo afaan sun yookaan hojiin sun akka inni guddatu hin barbaadamu. Warri achi Oromummaan itti dhagahamu dhiibamanii bahawu kan jedhamu komeetu irratti dubbatama. Ati immoo keessa hojjetaa waan turteef mee akkamii wanti kun? Jaasumarraa kaasnee yoo ilaalle yeroo amma mootummaa wayyaanee yeroo muraasa duraa kaasee yeroo dhiyeenyaa kaasee wanta tokko gochaa jira ala duraatti jira ture yeroo baay'ee manatti mul'atu ture. Biyya Tigraay keessatti afaan Oromootiin leenjisuu jalqabanii baay'inaan leenjisu baay'inaan immoo namoota isaanii leenjisu yeroo asii achi ilaalamu waan aantummaa Oromoodhaan qaban fakkaatu waan afaan Oromoon biyya keenyatti banameera jedhan fakkaatu garuu ittiin isaa siyaasa isaa keessa galtee olaantee namoota isaanii leenjisanii biyya Oromiyaa qofaallee utuu hin taane hamma gandaatti deemanii akka isaan hojjetan godhu haala sanaan kan isaanii uummata Oromoo bituudhaaf uummata Oromoo harka keessa galfachuudhaaf to'achuudhaaf strateegii isaan fayyadaman keessaa kun tokkodha. Kanaaf namoonni biyyuu Oromiyaaf dabalate warra kaan keessa haaluma kanaan jiru yoo namoota keessa hojjetan yoo ilaalte Jabira Maaloo warra akkas jedhaman isaan kun abashoota warra leenjamanii dhufanidha. Baay'inaan sababa kan ta'eef Oromoo ta'uu dhiisachuu gara shawaa keessatti akkasiin moggaasu garuu baay'inaan isaaf jiroota kan leenjii iddoo qulqulluu ta'e iddoo baay'ee dhibaa ta'e gara bulchiinsa lafaa gara galiiwwanii iddoo baay'ee dhibaa ta'e irratti biyya Oromiyaa dhaabbattoota warra akkasii irraa kan galee hojjetu warra Tigraay keessatti afaan Oromoo leenjanii dhufanidha. Gaazexeessaa Siifan Miidhagsaa raadiyoo Simbirtuurra waliin jirra qophiin keenya itti fufeera. Mee akka gaazexeessaatti namni bilisa ta'een hojii kiyya qofa hojii
ogummaa gaazexeessummaan jedha jedhe maaltu irra ga'a? Amma maaltu hojjetama fedhu yoo ilaalle baay'ee gaariidha. Waan hojjetamuu qabu kan hojjetamuu qabudha. Hojii manaatu kennama. Kun immoo poolisii fi siyaasaa fi poolisii propagaandaa mootummaa wayyaanee qofaa ittiin uummata Oromootti lallabuudhaa fi ofiidiyoodhaan kan dhaabbatedha raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa. Warroonni kaanis kana jalatti bitamanii jiru. Baay'inaan kan fila jedhe sibiroota afaan Oromootti injifaman achitti argamanii gaggeeffama. Isa akkanaa Oromoota amananii kenname waan akka televezyiinii kana wantoota gurguddaa ta'an kana waan baay'ee murteessaa ta'an kana eegumsi isaanii godhamu taasisa. Yeroo seenanii utuma sassaabii ta'e jiru utuma hojjetaa waajjira ta'anii jiranii achi gadi guddisanii sakattaanii gashu. Amantaa irraan qaban jechuudha. Akkaataa hundi isaanii sakattaanii gashan irraa kaastee olaalte baay'ee wanta nama tuuqaneessudha. Achi keessa poolisoonni achi keessa jiran amma biyyi televezyiinii Oromiyaa keessa yoo ilaalte goota afaan Oromoo hundinidha. Hojjetoota sakatta'u siriin isin sakatta'u? Hundumaan sakatta'u achi gadi gombisanii yoo jechuudha. Wanti fuudhee seenuu hin dandeenye jira akka meemoorii fa'aa fuudhee baatee fuudhee seenuu akka dingagaa baatee fuudhee seentee nama waraqata meeqa barreessee baasta. Kanaaf yeroo hundumaa akka yaaddaa seenanitti ba'an jedhu gaazexeessitoonni. Kanaaf isa miidiyaalee mootummaa wayyaanee sadajjechuun SBC jedhu amma raadiyoo faanaa kanaan gara TV'tti guddisuudhaaf wanta jedhanitu jarri beekamaadha. Miidiyaalee warra kaaniitiin eeyyamanii inni kun garuu kan taasisaa ta'e televezyiinii eeyyamanii guddisuu yoo faanaa ta'e karoora isaa itti gama kuma lamaaf ja'a kan akka lakkoofsa isaaniitti taasee akkana televezyiinii jalqabudha. Kana mee kana asumatti dhiifne akka gaazexeessaatti hoggaa adeemsa siyaasaa biyya impaayera Itoophiyaa sanaa ilaaltu garamitti deemaa jirti sitti fakkaata gabaabsitee? Haalli siyaasaa biyya kana keessa jiru mootummoota darban irraa kaasee gama miliitii gama darbiitiin hamma irraatti haalli siyaasaa jiru addumaan warri kaanitti cunqurfamne jechuun miti saboonni cunqurfamoon kan jiru haaluma adda ta'een uummata Oromoo irratti rakkoo jiru baay'ee beekamaadha. Siyaasni biyya keessa jiru akkuma siyaasni biyya sana keessa jiru akkuma ikoonoomii isaa hiyyeessa. Wanti achi keessatti amma ta'aa jiru wanta jaarraa 21ffaa keessatti hin yaadamnedha. Mirga demokiraasii hin qabdu, mirga dhala namaa hin qabdu, wanti kana jedhamu hin jiru. Sababiin isaa fakkeenyaaf yeroo darbe ji'uma kana keessa paartiiwwan siyaasaa warri kaanii hiriira waamanii turanii isaanii hin dhorkaman mootummaan wayyaanee garuu ayyaama ofii isaatii irraa bahee waan barbaade godhaa warra kaan garuu ayyamni kennamuufi kanaaf haalli siyaasaa amma garamitti deema. Amma namni kun uummati kun maaliif sal jedhe jette uummati uummata waan har'a waan afaan itti deeffate buluu hin qabnedha. Yoo har'a hojii dhaabe yoo har'a waan tokko kiraa kun yaadda hojjetu jechuu baate ji'a sana wanta kiraa kaffalatu kan hin qabnedha. Sababii kanaatiif uummati kana bira darbee mirga isaatiin dubbachuu hin danda'u. Maaliif baay'ee jireenya itti citeera. Har'a yoo hojii dhaabee mirga isaa gaafate galgala waan nyaatu hin qabu. Amma sadarkaa kanaatti deemee jira. Utuma nan dubbadhanis immoo dhaabaan isa eeggatu mana hidhaati. Mirga dubbachuu, mirga hojjechuu, mirga jiraachuu kan kana fakkaatanii biyya sana keessa jiranii. Akkuma jedhe saboota Oromoo warra kaanitti akkuma jedhu ta'e uummata Oromoo immoo haaluma adda ta'een yeroon kun yeroo dukkanaati. Amma uummata Oromoo irratti hidhaan saamichi mirga dhala namaa, saamichi qabeenya lafaa, warqeen Oromiyaa keessa jiru albuudaan fakkeenyaaf warqeen yuudoo yoo laalte amma gurguramee
uummata naannoo sanaa dura wanta tokko tokko qabanii kanatti ni goona karaatti ni kenna. Waan kana jedhuun uummata goomsanii albuuda Oromiyaa keessa jiru cooma lafa Oromiyaa keessa jiru guuraa jiru akkuma jirutti dhufee jira kun Oromoota keessa jiran kan miliyoonaan lakkaa'aman keessaa kan akka kan akkini garaagaraa duuti warra kaaniin gudeeduuni rakkoon garaagaraa kan isaan irra gahaa jiru keessaati. Fakkeenyaaf injiinar Tasfaa'uu Madaa fudhattee dhiyeenya kana kan isaan ajjeesanii kun beekamaadha. Warra hidhaa keessa jiru akka Baqqalee Garbaa, Olbaanaa Leellisaa fa'aa kan kana fakkaatan dabalate Oromoonni kuma 20 ta'an mana hidhaa Calanqoo, Qaallitti, Maayikalaawwii, Hararii, Daddabii kan kana fakkaatan keessatti lafa jala dukkanatti hidhamanii jiru. Hidhaan isaanii haala baay'ee nama jibbisiisuudhaan wanti isaan irra ga'u. Haalli biyya sana keessa jiru yeroo ammaa yeroo dukkanaa jechuu dandeenya keessumaa uummata keenyaa fi humni xiqqaa biyya keessaa kan ta'ee jiru yoo ilaalle immoo fakkeenyaaf amma akkaataa itti deemaa jiran Oromiyaadhuma guutummaa mana hidhaa gochuudha. Daa'imnatii wanta jedhamutu jira. Namoota baay'ee tooftaa lolaa garaagaraa baranii mootummaa wayyaanee leenjiseetu biyya keessa gadhiisee jira. Isaan kun tokkoon gandartii aanaatti godina Oromiyaatti ramadamanii jiru. Kan isaanii hoogganu jireedha. Mootummaa wayyaaneeti. Isaan kun namni tokko waan tokko dubbatee jennaan qotee bulaan dubbatee jennaan amma farra misoomaati, farra dimokiraasiiti, farra nageenyaati jedhamee tokkuma qabamee mana hidhaa jala. Akkaataan itti garafanii akkaataan itti rukutanii waanuma baay'ee nama ajaa'ibudha. Amma tokko irratti eenyuu kan beeku daa'imnatii wanta jedhamutu ajajamee jira. Daa'imnatiin kun amma nama 40 yoo ajjeese ittiin gaafatamu jedhama. Garuu kanaa olii sana ajjeesa. Walumaa galatti yoo nama ajjeesan ittiin gaafataman jedhama warri kun. Waan barbaade dubbachuu dandeessu. Walga'iitu jira yoo ta'e fakkeenyaaf kan isaan propagaandaadhaaf fayyadaman yeroo ammaa waa'ee hidhaa haaromsa Itoophiyaatti jedhamudha. Sanaaf iddoo akkasitti walitti qabaa jedhame warri nannee farra misoomaati. Warri nannee farra dimokiraasiiti jedhama. Haalli jiru baay'ee wanta nama jibbisiisudha. Bakka mana amantiitti, bakka mana ayyaana irreechaatti, bakka mana hojiitti qabamanii hidhamu mirgi warra hawaasa amantii musliimaa cabeeraa achitti qabamanii hidhamaniiru. Kana rooboo laalte bakka irreecha ayyaaneffatanitti aadaa Oromoo baay'ee guddaadha irreechi beektaa. Bakka sanatti namoonni hidhaman jiru, namoonni ajjeefaman jiru. Yoo miseensa ofiisiyoo ta'an malee Oromiyaa keessatti miseensa ofiisiyoo ta'an malee barachuun hojiitti ramadamuun walumaa gala jiraachuun hin danda'amu. Rakkoota akkasiitu jiru amma ammaatti yeroo kana keessa waan godhamuun irra hin jirre nama ajjeesuun bakka garaagaraatti fakkeenyaaf musliimota asii yoo ilaalle namoonni 4 eenyuma kana du'anii asii bakka Abuusaa jedhamutti fakkeenyaaf namoota du'an kana yoo ilaalle Muusaa Gadii kan jedhamu, Hamiidii Ranaa kan jedhamu, Aliyii Waaqoo kan jedhamu, Shaakii Janoo kan jedhamu namoota baay'ee irratti ajjechaa kan dhugaa jira iddoo garaagaraa. Sababii kanaaf namni amma konfiidensii hin qabu. Ofitti amanee bahee galuu hin danda'u. Namoonni hooggantoonni hawaasa musliimaa amma namoonni dhibbaan lakkaa'aman ammallee mana hidhaa jiru. Mana hidhamaa hidhamanii jiru. Kan ajjeefamanii Saayid Abdallaa kan jedhaman, Abduu Odaa kan jedhaman, Huseen kan jedhamu poolisii federaalaatiin magaalaa Garbaa keessatti Walloo keessatti ajjeefamaniiru. Akkuma jirutti ajjechaan itti fufee jira biyya sana keessatti. Kanaaf nagaan hin jira jedhamuu hin danda'amu. Biyya nagaan keessa hin jirredha. Biyya dimokiraasii keessa hin jirredha. Mirga dubbachuu hin qabdu. Mirga barachuu hin qabdu. Bakka hojiitti walabummaan hin jiru. Haalli siyaasaa biyya sana keessa jiru amma mootummaa wayyaanee jirutti akkuma dukkanaatti itti uumaa jedhanii abdatama. Uummatichi amma kanaan dura sababii baay'ee miidhameef nagaa barbaada. Malee
dubbachuu wallaalee miti garuu summaata taa'uusaa fi ta'e dabalanii duun haasaa fi ta'e kan waan kannuma jedha uummati malee haalli biyya keessa jiru kan argisiisu miti egaa yeroo tokko haala kanaa yeroo tokko yoo hundumaan cabsee dhufe dhaabatu jedhamee yaadamaa jira ammaaf garuu utuma haalli mijatanii uummati keenya waan hundumaa dhaabbatee ilaalaa jira egaa gara fuula duraatti immoo sarma walii wajjin ilaallu ta'a. Tole gaazexessaa Siifan Miidhagsaa ati raadiyoo faanaa fi dhaabbata reediyoo televezyiinii keessatti ogummaa gaazexeessummaatiin hojjetaa turte. Maaliif biyyaa baate ati? Dhaggeeffattoota keenya gaaffii amma kaafnee fi dhimmoota ciccimoo impaara Itoophiyaa keessatti Oromoo fi saboota biroo ilaallatan ilaalchise gaazexessaa Siifan Miidhagsaa deebii isaa torbeedhaan nutti hima. Kanaaf akkasiniin dabarreef simbirtuu waliin torbanitti baallama qabadhaa. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti kanumaan xumurree jirra. Torbee qophiilee biraatiin hanga walitti deebinuuf bifa qopheessitoonni qopheessan bittuu kanumaan nageessi jenna. Novato, Novato,